sirriitti garroomsiti dhakkee sirra kaafte. Kun ammoo ka biyya jiru ammoo galgala waaqicatee ka biiraa dhuguu biiraa dhugee ka waaqammasu waaqammasee mirkaaneetiin ofirraa ciisa. Halkan keessa sirra deema. Ayyee tole hedduu amma. Arra jaallattanii jibbitanii narrafamtu kolaas. Oppaa. Ayyee Muniir jirtaa? السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مال قبل ولا لو قبل؟ كم نقالا؟ نقاجد الحمد لله. كبا. नेटवर्क को तो नेटवर्क को वन सिन वजना ना सो सिन डिफेंस सिन बिरा है अब्बा जाली अये वरी गाफिन थोर बना रखा मैं सिर्फ सिर्फ बजी अये يا الله والله ركونا اتفقوا في مين منير تولي يو بنجال دبتني مو ما بقى اتفقوا في النابني شيء كونكشن إنسانيتي ايش تنافى دبلانو no يو كجرا إنسان دبتني إنسان سكال إنسان دبتوان تيفرق كون كابو تولي ايه ummata komentii assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barreessuuf dubbisuun nuuf haarayaa miti amantiin muslimaaf barreessuuf dubbisuun nuuf haarayaa miti amantii muslimaaf walaloon haaraa miti karaa ormi dhufeen sukkuumnee dhimbiibaa deebisuu dandeenya eeggannee adaba malee farshoo dhugnee dubbii sobaan ofnu amantiin muslimaa guutuudha hundaanuu waan fedhettamanuu feenyullee mirga qaba garuu gaafa isheen dubbattu wanti hin qabne ragaa bahee dubbachuudhaaf mirga guutuun qaba islaamummaan ala hundi isaayyuu soba jaallattus jibbitus liqimsi yaa ormaa amantiin muslimaa ragaa wajjin mormaa nama nyaatee dhugee achi deemee aguu waaqa dhayyuu jedhee isaaf hin sagadu osoo yesus ba'ee ani nama jedhu amantiin muslimaa yesus waaqan jedhu namarraa dhalatee karaa qaama saalaa mee akkamiin dhufee waaqummaatti gala arrabaa badanii gadhee ta'uu manna hattuu ciiga'anii dhiisuu duruu beekna waan hundaafiyyuu ergaan koo guyyaa arraa walaloonis ta'ee karaa macaafarraa deebii keessaniif yoomuun dadhabnu garuu immoo dhiisaa macaafas ganuu guutuun addunyaa wangeelaaf dadhabu dhugaa macaafarraa takkaan lallabu kanaafuu jennaa dhiisaa dubbisaa amma tolee yoo bades arguuyyuu wayyaa paastarii dhiisaa waan sobaa iyya jedhee hadhaabuu ergaa koo irraa yesus namadhaa citaa annarraa waa'ee muhammadiif waa'ee nabi ciisaa umaalleen beektanii isanuuf dhiisaa abbaan fedhes amanee abbaan fedhes yoo kafare maraafuu mirgadha amanis kafaree garuu amanuuf kafaruun yoo ta'ellee mirgaa guutuu amantiitiif xawalwaalleen jibbaa kan dhaba saalaalee amantii lakkisu bootaa waa argate kan deemee dhiichisu sheekkiidhaa fi qeesii yoo ta'es lallabaa kan distii namaa fuudhu kophaa dhiisee dibaa barsiisaa yoo ta'es yookiin barsiisaa koo yoo ta'es yookiin barsiisaa ormaa amantiin dhuunfaa koo hunda isaayyuu mormaa kanaaf dhaamsi koo guyyaa irraa amantii hundaafuu ragaadhaan dubbadhaa amantii haqaafuu baga deemte yaa gadhee garaaf kaattu amanuuf kafaruu mirgadhaa eessattuu shamarran muslimaa irraa bayyanattee rakkoo kan kee hundaa dafqa isaaniin tartee ati deemuuf jettee ka'uun xawalwaallee amantii muslimaaf gammachuu san jirre gaariif hayyuun namaa barbaadeeyyuu dhufa amantiin muslimaa hattuu duruu tufa tokkoof laman jenne haga dhibbaattiyyuu galuudhaaf jirti hattuun hundiyyuu amantiin muslimaa hundaanuu guutuudha kanaaf hattuuf sobduu of keessaa baasuudha amantii kan koo jechuun amantii ragaa qabu gadhee gatuu dhiisee ittiin of hin sobu
aranii gatuun jira duriyyuu gaakosii islaamummaan kanaaf gatalaa sheekkasii kanas haa ta'uu sanaa wanti an gammadu isa amantii muslimaa hattuu beekee kaadu xiqqaa fi guddaa maraaf kan asiif gamaa xiqqaa fi guddaa maraaf kan asii fi gamaa maalummaan paastarii mul'ateera namaa maqaa paastarummaa moggaafatee iyyaa karaa fayyaa kottaa jedha dhowwaa fayyaa garaa isaatiif jecha osoo biyya diiguu yesus waaqas jedhaa nama nyaatee aguu haadhaaf abbaa malee guutuu ilmaan namaa kan sobaa as ga'e paastarii jedhama. Hojii isaa wallaallee yoo dhiisnellee arguu silas uumaan keenya nyaatas nyaateen dhugu shirkiittillee aansee haadhaaf abbaa cimsee distii haadhaa fuunaan paastariin hattummaa ta'uu nuuf bayyanse. Wayyoo yaa paastarii barsiisaa wangeelaa osoo martuu jennuu distiin armee balaa dhugaa baastu taatee hattuuf taatee hayyuu qalbiin humtuu shakkee kan koo wangeelayyuu qalbiin humtuu shakkee kan koo wangeelayyuu. Dubbadhaa Ustaaz Abdii hingaa. يا سلام يا سلام يا سلام أنت دي أنا نفيدا سجله وهي مسيبران جيكا قدورنا ولا لوسي جلا بدل إندو بتشوفي سمنة تكو سجله وهي كشش غوتا ربي سيابرك تيسو ولا لون دستينا ملبرا أقول ده ديرانا فينا دستي ولا دستين كنيا ديبيو كبا ما شاء الله بركاته منير يوم دي تكمتي برافنا أكا دستين قالوا كبا دستين قالوا كبا فري دستي كنيا أيه كامل أجرتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أنت سبرينا؟ أنا والله لإنجيل ما في إنه في أما ترباني في دينه فما لي أما تنتم الروان وجتاجرو. أنا ران كنا في موسين ودين كسيفة شو ما في. وجتاج تازلا؟ إيه نركا كرتة. إيه. سمعت بخاتي مو يعني وأنا ما دفويت. Maalaki kamatu bakka maala si godha maawa akka warra disii waliin deemuun seete moo warra gara shaadati barnu. Ayyee jabaadhush rabbi si agargaara. Malee kamatu bakka asin dhufu kamatu bakka ati miti waan gara shaadatti inshaallah. Tixumarra torbaan finnee dhufna. Hangasii abbaan caalii qaatuma eega barani. Eega dabaasanii waan fidan. No isaan dhiisi isaan hin tuqin isaan nutti kaafnaan. Sagaleen isaanii torbanitti nu bira dhufaa kan keeyya torbanitti bira dhaqaa ammas taa'uudha ka teenye eeguudha. Inshaallah ka yeroo dhumaa fi eeggachuma isa wayya kaakaratti hafne bare akka hundattuu eeguun nurraa nafnu inshaallah. Akkas jabaadhu ayyee inshaallah torbanitti fidi kottu ayyee. Inshaallah ishi. Ishi. Aliimaa kami joo aliimaan kami nagarre. እሺ ጀሪ እንትናኒ በየናፍ ከበዳን ሲወጅራተ እንገላ ኢንሻአላህ ተለ በየናፍ ከበዳ ይወጅራተ እንገላ ገስቲሽ ነምኒ ብራ ከኒ ዋ እንትና አይተኑ ስገላ ነምኒ ወራስ ኢንሻአላህ በየናፍ ከበዳን ከስመለ በቀላኒ ሲወጅራተ ያሴን ወማና والنباسة مي ولا لون كبات والسباب نرى كرونا أسير جنيرة والباي انت اسلام انشي فيديو شوف ايه وكش تنرجيو سربنا ميدي بنت اسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم من قال أجبتو؟ جرا ما أنت جرا ولا لو تقوي ما جتي مثلا سي مثلا سي ورا ديمين بقى ديم تجتي دو برت ما بجوي وانت ولا مجرى كان هاي أقدمت مدامي دابجل قبل يتلبسوا يجروا سجلين كي كيسة دي بتتام بندي
Gara gamaa yoo jiraatte yoo achi deebitee jiraatte hin dhaga'amu sagaleen. Madaamni malee namni ta'u nuus hin dhageenyu. Akkam taara siraa? Akka maali beektaa yookaan waraqaa irratti barreeffachuu yookaan nama bilbila lammaffaa qabaachuu yoo ta'e malee bilbiluma sun irraan keessa deebi'ee dhaqee dubbisa jennaan achumaa wal dhageessan malee nu dhageenya. Kalas qoyaa baqa nama biraatti hafuuf bilbila biraa irratti sheerii godhadha. Injiraa silaa? Ishayee. Dole. Meera namni biraa agasitti. Walaloon qabaa carraanaa kennaa ish seenee kottu seen. Walaloo bareedaatis hin darbe barustaa awwal. Imaltoota. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam isaan nagaa fayyaa qabdu. Nagaa jirra dhagumaa. Walaloo xiqqoo wayii qabaan illee. Ayyee itti fufi. Bakkanaaf kabbadaa yoo jiraattan seenaa agasitti. Ayyee galatuma. Ish galatuma. Alhamdulillahi kana siin nu gahe mootii dachiifsamii waan hunda ol tahe kan rahmatii isaa laf cufa ol gahe. Naasutee eeganna yaa rabbi kiyya sumannu uummate. Naasutee eeganna yaa rabbi kiyya sumannu uummate. Yaa rabbi yaa mootii ani sir lallaba amri waan cufaatu sumatti harka qaba. Dafi nu dhaqqabi sumatti abba jaba. Laafin kee laalte nurra hin deeffate. Iltee ta rahmata ibaadan nu jaari utubi nu dhaabi nu tolchu war jannata. Ibaadan nu jaari utubi nu dhaabi nu tolchu war jannata. Dambiidhaaf nu tolchi diliteen cufuma abbaan waan cufaatu yaa rabbi si uma. Mootiin hin shaaramne addunyaa haqdhuguma tokkochuma qakuma waayil sittin goonu hatiin tokkochuma qakuma waayil sittin goonu hatiin tokkochuma. Garaatti nan beekta uma sin dhokatu yaada fawwiteen cuf suma kan hubatu kanaafuu hundumtuu waan fedhsitti himatu kan qabnellee naara ka qabulleen daran dhibamaalleen fayyaa cufsirra eeggatu yaa rabbi kenneefi homa sin dabsatu. Yaa rabbaa jabaasi homa sun dabsatu. Rahmat kee nuu roobsi jabdu nuu laafisi umri nu dheeressi sooma salaati irratti gad nu jajjabeessi rakkoof balloo keessatti keeri nu yaachisi biqiltuu nu tolchi laallistu ganama sharri nurra qabi amtu afaan lama nulle nu tolfadhi falmattoota haqa warra sumayyaafa ka tooyidaaf jedhe lubbuu isaanii wareeg. Tokko lamaaniti kaseena hojjate jannat kan keseene nulla nu tolfadhi yaa rabbi nu birmadhi jallin namarra qabi nuti fadhi daandii qajeeltute nu cufaan jaaladhi kara qajeela kee nu cufaan jaaladhi galatuma waan dhageettaniif assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wargujiiti ati. Boorana. Aboo maduus dansa abboo roqonni keessa. Galatu. Galatu. Si galaa. Akka malee naa gala. Kiyyisaniif gala. Sirriin nu gala. Ayyee ulfaadha. Yoo naa gala yayyuu naa gala cufti. Galatuma ayyee. Waaqi sii dabalin abboo. Amiin amiin. Walumaan rabbi nu alaafisuuti. Islaantittiin baay'atti booran keessa. Ettu hin jirti beek. Baay'ee jirti. Hin jirti. Yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi. An biyya jiraattaa? Biyya hin jiru ani biyya ala jira Ameerikaa. Ameerikaa? Ameerikaa biyyi duutiin jirsan? Ayya. Duutii bakka hin jira qabdi abbo. Yaayyuu jirti Ameerikaallee? Hin jirti. Hin du'ani namni du'ee beeka? Lafti duutii hin jirtu lakka abbo. Adulleen madhiiti. Waan akkamii gaafatta abbaatiin? Yadhiiti? Adulleen inum dhiiti, dootilleen inum jirti. Dhiiti yaa rabbi. Ajiib. Ustaaza wal beektu sin amma logoda booranaa kan? Nama dhaqxan mana sin hin beektan? Hin beeka lakke. Mashallah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد بورنا وانا كيسة تريبا تكوسي كيسة تري لكن يعني يا سون دندا وقروا أمون نقامة وانا سانجل نشوفون نقام atau Eh, wana gutun beku mali ofiki ya dubbachun dandau okay. An fulata duraan ati imaltoota maqaan kee jala jira bakka jala sun jira awwa gurraachati maqaan kiyya imaltoota la booran keessa fulatami jechuun yaaballo moo gara nageelle boorana gari yaaballoo kana meegga dhageette takka meeggan beeka achi masha Allah ijoollee meegga islaamni ni jedhani ijoollee baay'ee jira hedduu jira masha Allah jabaadha wal jabeessa wal ijaarallee ijoollee yaaballo keessa jedhani wal jajjabeessa ijoollee achi jiran hedduu jirani egaa gara Ameerikaa uumamu kana jirtan ijoolleen boorana kani koosiidha wal beekta wal ijaaraati ijoollee barsiisa gara wannaa kanatti beektee yaaballo kanatti ijoollee Qur'aan haffazdu jira bee hedduu jira fuma isan hin beekne malee hin jirti achi qarqaaraan sirritti Kaalloolee illee hin jirti kanan barsiiftu asilleetti biyya laalletti akka nama as jiruutti garee qabnaa hin baranna waan rabbi nuu laafisse. biyyatti ammoo qarqaaraan haga dandeessanii sappoortii godha gara yaaballoo kanatti yaaballoo ijoolleen hedduu dalagu jiranii wannaafa Dr. Bareedaafa beektaa? Hin beeku lakke gari yaaballoo jirani? Ijoollee yaaballooti warra majlisaati amma Dr. Muhammad Nurfa ammas ammoo Dr. Bareedaafa ijoollee areerollee hedduu jiranii yaaballooti waan hedduu hojjechuu jiranii jara sappoortii godha hin dagatinaani warri biyya alaa jirtan guutuun keessaniyyuu. Inshaallah rabbi nuu laafisinna. Rabbi isin laafisinna ayyee. Ayyee galatooma. Ayyee abdii itti fufe. Ayyee galatoometis. Ustaaz dadhabeera khalaas lallabatti fufaare guyyaallee akkasumatti haasaa oole. Allahu akbar. Maal hafuurri jiraannaani akkasumatti wayyaadha. Akkana ani wal ajjeesuun kun gaariidha re. Bara hafuurri jiru nuti illee akkana lallabaa turre hafuuran nu keessaa bahe malee. Barri hafuurri jiru kun siigaltee hedduu lallabde maasha Allah rabbiin barakaa si haa godhu ammallee beektee duuba keetiillee du'aa inuma sii goonaati rabbiin barakaa si haa godhu. Talma ikhlaasuma rabbiin akkatti nuu godhu rabbiin nuu kadha. Wallahi wanni guddaan ikhlaasa rabbiin kiyya jazaa si haa kafalu siillee haa laaffisu ammas dabalee ijoolleen hedduma jira laakiin ijoolleen islaamummaatti nama yaamtan sirritti waallee barachaa ammas ammoo hubachaa fuulduratti baatiin deema ijoolleen hedduun keessanii ammas akhlaaqa ofiidhaa tolfachaa deemuu barbaachisa. Namni beektee gara keessaatiin dhufee namni inuma nutti himaati akkuma goonu dhabneetumaan jal'ifna malee nama gariitu jira ijoollee islaamummaatti yaamanii kan akhlaaqa gaariidhaan namni kiristaanaa hogguu dhufee haga dandeenyeen isaan loluun dura yoo bira dabreetiin jedhe loluun ni eegalla malee haga dandeenyeen akhlaaqa gaariidhaan nama yaamuu obsuu fi tamam isaan baqachiisuu osoo hin taane haga dandeenyeen ofitti as qabuu santu irra wayyaadha. Santu irra gaariidha jedheetii yaada. Rabbiin kiyya isin haa laaffisu. Sirritti ijoolleen islaamummaatti nama yaamtan keessattuu ijoolleen nisisirii yookaan amantii wal bira qabanii haasa'uu kanarratti hojjettan haga dandeessaniin amalaan akhlaaqaan akkuma abdiin maasha Allah amma sirritti itti bareetiin jira. Khalaas nama ufitti qabu haga dandeessanii ufitti harkisuu kanatti yaala. Rabbiin keenya khayri haa godhu. Garii ammoo kalola barbaachisu yeroo takka inuma lolanii laakiin daangaa eeggataati sunillee daangaa safuudha daangaa amantaadhaa daangaa waa hundaadhaa eeggataa ofirraa xiqqoosii ofirraa achi qaban malee akkasitti wannan jedhan jechuudha. Tamaam.
akkasitti jabaadhaa isin jechuu barbaada. Ijoollee nizitsirriirra hojjetaa warra yoo azara jiraatanii wanna jechuu jiraatan jedheeti. Rabbiin khayrii haa godhuuti. Ijoolleen ammas ammoo koomentiidha jalatti barreessitanillee haga dandeessaniin akhlaaqa islaamummaadhaa mul'isuudhaaf yaala. Haga dandeessaniin akhlaaqa islaamummaadhaa namatti mul'isuudhaaf yaala. Akka isaan godhatan godhachuudhaaf yookaan isaaniif galata galchina jettaniitiin arrabsuu yaalina haga dandeessaniin. Waan amantii yoo tuqan ammoo yeroo takka takka inuma jirti laakiin haga dandeessaniin haga dandeettii keessaniitiin akhlaaquma gaarii kanaan yaamutu irra gaariidha. Bakka waan islaamummaa calaqqisiisu way mul'isuutu irra wayyaadha. Tamaam akkasitti karaa saniin namni islaamummalleen maal akka ta'e hubachuu danda'a. Isaan irra caalleetiin argamuu qabna hundaafuu. Isaan arrabsanii nutillee arrabsina jenneetiin deemuu hin qabnu. Laa. Irra caaluu qabna. Yeroo hundumaa fuulduratti deemuu qabna jechuudha. Yeroo hundumaa fuulduratti deemuu qabna. Uf duuba deebineetiin ummata kaan wajjiinii walta gaafatu hin qabnu. Uf duuba deebinee wantoota xiqqaa gochuu hin qabnu jechuu barbaadeeti. Kun ammoo kan namni gariin jira kan isin akhlaaqa nama ayyaamtanii ka jedhu. Yaadisa karaa muudaa. Osoo guyyaa tokkicha sooleeti akhlaaqni isaas yaa guyyama san mul'ata. Namni akkas jedhu sun guyyama tokko bakka kana osoo ooleeti akhlaaqni isaa wanni haqiiqaa kan inni afaaniin dubbachaa deemuu miti guyyaa tokko mul'ata asitti. Bakki kun bakka akhlaaqa kan keedha yoo sanuyyuu gara ol aanurra yoo jiraate malee akkaatammaan waan kana itti wanna jettu hin jiru. Tamaam. Bakki kun bakka akkas jedhamuudhaa miti. Obsaallee suutaan deema. Bakka kana qeequudhaan dura ofii keessaniyyuu waan maal akka hojjetaa jirtan maal akka jedhaa jirtan waan akkasisanii sirriitti xiinxalluun barbaachisaadha jedheetii yaada. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa khayrii haa godhuutii numa hunda keenya Rabbiin tawfiiqa irratti gad nu haa dhaabu. Akhlaaqni bareedaadha sahii waa hundarra caalaa dhugaadha. Laakiin akhlaaqa nama yaamaan jirtan akhlaaqa maal gochaan jirtan osoo guyyaa tokkicha soolteeti matasi dhukkuba matasi zoora. Callistee naaseen jechuu barbaada namoota akkasiitiin namoota ajandaa gochuudhaaf deeman ammoo ajandaa dhiisaa yaa ijoollee keenya. Rabbii keessan sodaadhaa ajandaa dhiisaa ajandaa jala yaa'ina. Tokko mana banatee awwaliin arrabsa jedheeti yoo deeme abadan jala dhayxanii deebiifnaaf hin jedhina. Tuffadhaa dhiisaa biraa deema. Yoo farhaaniin arrabsa jedhe tuffadhaa arrabsa dhiisaa biraa deema. Garee shaadaa arrabsa yoo jedhe tuffadhaa dhiisaa biraa deema. Yoo islaamummayyuu arrabsa jedhe ka akkasiisan tuffadhaati biraa deema. Tuffadhaati biraa deema. Karaa saniin malee karaan biraa karaan ittiin nama injifatan hin jiru. Karaa saniin malee karaan ittiin nama injifatan hin jiru isin jechuu barbaada. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala waa waffaqunuma hunda akkasiitii tanuma wanni Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isin haa laaffisu. Abdii yoo gaafiif deebii qabaatanitti ufaa yookaan isinirra haa ba'u abboo? Lakki ustaaz wallahi dadhabeera ani lallabaa jedheen lallabaa in dadhabe wallahi kana caalatti fufuu hin danda'u. Khalaas baga dadhabdelleedha dadhabuun illee gaariidha beektee dadhabbiin hirriba nama fiddi. Wannaan eenyu kana maal eega dadhabde maal lallabarree amma irrafta malee? Lallabaa rakkoo hin qabu. Laa ani maal lallaba jetteeti maal lallabasaa guyyaa lallabaatiin oole guyyaa guutuu waliin dhaatiin oole. Sa'aatii meeqa ture sa'aatii xiqqaa? Turtanii dhugaadha maashaallah turullee irra dubara turtanii ijamaa isinirraa qabu isinitti haa baru. Amiin. Isinitti haa baru jettaa wallaahi. Osoo hojiin ani ofirraa harkaa qabu ka mataadha dhukkubsu osoo argite ati osoo dhufuyyuu baattee jetta silaa. Kitaaba meeqa nutti fe'anii kaan nutti fe'anii garaa garasi. Yaa Allah rabbi isiniif haa laaffisu wallaahi. Wallaahi beektee gana osoo yeroo qabaadde anuyyuu ni seena maal waan biraa maal hojjechuu jira isaa waan biraa da'waa lafarraa hojjechuutti hin jirruuti wamatan irra seenneetuma waa dubbachuu sanumatu irra gaarii. Silaa piroogiraama qabadheeyyuu haga danda'ame tokkoon ijoollee muslimaatiifiyyuu waan dubbadhaa miti haga danda'e. Laakiin wanni na dhoowwu beektee mashgula ta'uu kiyya. Amma ati khalaasiin gaati rafi ofirraa hin cinqamin wajjin. Ijoolleen biraa dhaabanteetti na haasoftu namni barbaade baneetti na haasawuti ofirraa rafi khalaas.
هيا أستاذ إن شاء الله بإذن الله تعالى. سيجيسون برباچسوتي وفرا رافي وفرا ومان توتي ان شاء الله ويا برادا ولتي ديبتني جماعه كان اللي بكات انجرت اللي بودا ابدي جراتين اولم بو انك اوسي قالتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ نجاجرتو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نقوم الحمد لله فياجر تاسينا جرى الحمد لله نجامي أيار الحمد لله. كم أتمي كم نقوم أمي نجا أستاذي ولا لو يسني جد أجد إتيني أنا ما نبنت إتي أرو ولا لو نقول بسيتو كيجاري شادا ديم نانجراني أني إنه ما قويا ندقت أيو أتاك كادي سجاري شادا تأيو ما مكان كده تيجي تشوفته قويا لا أيو guyyaa kaawwan carraa hin arganneeyyuu yaan nansensisneeyyu. Okay, amma jechuu barbaaddeeti reeti? Ani yoo isinirratti yoo jedhe natti tola. Ayyee jedhi mee dhageeffanneetiin ofirraa abdiin illee adeemu. Abdiin eeyyamtaaf himu? Ajjettu ishitele. Ayyee isin qofte ajjettu mee. Jedhi mee ayyee. Mata duree walaloo kiyyaa musliimummaan jedha. Bismillah jedhee dubbii koo jalqabaa furtuu karaa keerii maqaa rabbii jabaa. Assalaamu alaikum manguddoota shabaabaa. Musliimummaan gaaraa kan dhiibanii hin kufne, musliimummaan bahaaraan kan waraabanii hin dhumne, harka yahudotaati hin cabuun fottoquu, hawwii diinotaati hin daaqu hin dhumuqu. Diina isaa duguugee uf jalatti hambisaa, daraaree dagaagee gabbatii lalisaa. Ifaa dhufa malee akka ji'a aduu islaamummaan badiin abadan hin baddu. Warri islaamummaa dhalootaaf magarsee firii itti godhee dhiigaaf nuuf dabarsee osoo foon isaa ibiddaan gubatu akka islaamummaan dhaloonni hubatu. Musliimummaa islaamummaa dhaalee wadhaalchisaa, kufrii dhaalolee biyyoodhaan nyaachisaa. Du'ee wareegamee dhaloota barsiisee wal harkaa fuudheetii xuree wal agarsiisee. Du'us itti cimee yoom takkayyuu dhiisee dhaloota kaayatee dhaloota agarsiisee dhalootaaf kaayatee dhaloota agarsiisee. Yaa warra garee shaadaa jajjabee akka sibiilaa gara xumuratti waa jechuu barbaada. Yaa warra garee shaadaa jajjabee akka sibiilaa takka hin quusanne beekumsa quraana hadiisaa. Isa kamtu dhugaa isa kamtu dharraa ragaadhaa adda nuuf baase maaltu isin madaalaa. Yaa warra garee shaadaa takka hin quusanne beekumsan keessan kana irra deddeebinee kabajaa isiniif qabna. Hanga xumuratti walumaan jabaanna. Yaa warra garee kasaaraa waan tokko isiniif dhaama. Islaama taatu malee tasa hin taa'in gonkumaa. Yeroo qabdaa yeroon kan kee amumaa. Islaama taatu malee jannata hin galtu gonkumaa. Dhaamsi keeyallee isuma kanumaa. Mata duree walaloo kiyyaas asirratti xumuramaa. Walaloo kiyyaas asirratti dhaabbatu gongora qabaadhus dhiifama gaafadhaa. Ulfaadhaa galatoomaa isinin jedha. Masha Allah. Barakadhu seena rabbiin siyaa barakachiisu, rabbiin ol siyaa fuudhu. Ammas eega siyaa dhaabu jabeessee mata duree bareedduudha dabalataanii gabaabbatee hiika hedduu kan qabudha. Rabbiin barakaa siyaa godhu. Ammallee fuulduratti illee akkasumatti itti fufi rabbiin siyaa barakachiisu. Barakadhu siin jenna tamaam. Inshallah yeroo biraallee dhuftee akkasumatti irratti hirmaatta rabbiin kee siyaa laaffisu tamaam. Ayyee tamaam garuu ittiin qophoofneeyyuu jechuuma jira miti. Akkanattuu waan guddaadha maal ergaa geessuma waan guddaadha. Wanni itti hafee miti maasha Allah. Fuulduratti ammoo kana olitti jabachaatiin deemta rabbiin siyaa laaffisuuti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu Ustaaz Awwal Fayyimaa keessanii. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا كم نقوم أمي؟ Nagaa wallah alhamdulillah kan fayyaa keessanii. Fayyuma jirta ada kam naqoom Amii? Imraan isaa maqaan nagdi beekam. Jira wallah alhamdulillah fayyaa keessanii. Imraan akkamii? Naqoom alhamdulillah wallahi nagaa jira alhamdulillah. Kam naqoom Amii ati? Wamaan jedhu inni illee naqooma jira. Masha Allah rabbi galmaasini yaa goo wallahi masha Allah.
ilma nama آمين gammachiisa. آمين 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 إيه نما علمك أبو توان علمه ربك ما شاء الله ربي سي بركة جيسو Amiin amiin wallahi ilmuun bar akkamitti ibsa rimeesin ibsa. Mee dargoggoo kanas gorsaa ulaa fuudhanii ilmoo argatanii hangam akka nama gammachiisu mee ustaaz yeroo baay'ee lallabuu qofa osoo hin taane dargaggeessoon keenya kanas mee gorsaa akkaataa bultiin akkamitti deema. yeroo hundarraa dubbadhaa miti isaan gorsaa bari hin dhageenye isaas akkaati ati tiktok irraa fagaatte malee yeroo hundarraa dubbannaa misa Ana ilmaati amma ka ilman qaba waan ta'eef de waan hunduu qalbii barbaada mere ilmi kiyyas yeroo barbaada miidiyaa yeroo barbaada waan hunduu qalbii fedha bar tasgabbii waan hundi fedha waan ta'eef akkasuma turra gaariidha. miidiyaa dhiisee mucaa kutti xiyyeeffadhe kanaaf malee jira inshaallah robbe. Wallahi wamaan jedhan amma yeroo garagaraatti nuu dubbannaa misa inuma irraa dubbadha garuu ammoo yoo wal fuudhaa jedhan jarri as teessee Suudii fi Dubaay hin teessee wal fuuti. Kun nama wal liqeeffateen garaagarummaan qabu sii galtee wal fuudhaa yoo nuti jennuuni jarri ammoo kun Suudii taa'ee isiin Dubaay hin teessee yookaan faallaa akkas godhanii wal fuudhan torbaan tokko boodaan ammoo qaata wal lolan kalaas addanii kaman akka goonu dhame Suudiif Dubaayitti waliin fuudhinaa jennee dadhabnee bara. Itti maa ustaaz akkasitti hin ta'u bultiin akkasitti miti bultii walitti dhiyaatanii malee baay'inni bilbilaas walitti nama buusa. Inta waas eega wal bira ga'anii haadha warraatiif abbaa warraa ta'anii iyyuu addaan fagaachuun gaariidhaa miti. Dabalataan osoo biyya takka hin jirre namni wal fuudhuu jechuun xiqqoo sii turee wal xalaaquu jechuun garaagarummaan qabu. Irra paarsentiin 90 wal xalaaqa warri fagoodha wal fuudhu. Tamam. Warri Suudimatti wal fuudhuudha. Wallahi. Jaalalli fageenya ustaaz irrachaa deema namni wal xoffashaa walirraa kana dhufa waan ta'eef dhiyeenyaan walitti dhufanii bultii qabaatee dhiisee biyyuma jirutti wal fuudhee akka ta'e ta'uudha. Ma rabbiin hireen harkuma isaa jirti bar qabeenya qabaataniidha fi miti bultiin. Akkasee wallahi dhugaa keeti akkas wayyaadha. Kanuma jechaan jirraa miisa biyyuma takkatti wal fuudhaa biyyuma takka wal fuudhaa yookaan hin dhiifne wettan dhiisaa jennaani malee. Malee as ta'anii Suudii taa'ee intalli Dubaay hin teessee yookaan Bahareen jirti yookaan Omaan jirti yookaan Ordoon jirti Jordaan jechuudha. Inni as taa'ee achitti fuudha. San boodaan torban tokko waliin bashannananii torban tokko boodaan isiin illeen ufiinu lolti. Dargaggeessi kun ufiin lola si galtee gaafa akkanumatti injiraa mitiire namni ufiin nama lolchiisu injiraami. Isiin illee ufiinuu lolti akkanumatti lafaa kaate sababaa tokko malee inni illee ofiisaatti lola lafaa ka'ee san boodaan ammoo torbaan itti aanu ammoo xiqqoo sii yookaan ji'a takkaan booda qaata wal xalaaqan. Achi booda isiin illeen fatwaa gaafadheettee olii gaffiigdi. Inni illeen xalaaqee keessa hin xalaaqu jedhaan akkasuma cinqaa. Dhugaa dhaabar. Bultii ijaarrachuun illee gaarii maa akkasitti namuyyoo haaluma itti jiru laallata rabbiin halaafisuuf dargaggeessa keenya rabbi halaafisuufi warri biyyaa hiyyummaa sodaaf jecha taa'aa warri biyyaan baadhaa ammoo wama godhu dhabeetiin akkanatti rakkatee taa'aa akkasumatti rabbiin halaafisuuti jabaadha yaa jamaa. Keessattuu warri Itoophiyaa jirtan carraa qabdanii fuudha intalli illeen heerumi gaariidha kanumatu irra caalaadha isinii galtee borumsa caalallee qaraatii caalallee waa hunda caalaa isa kanatu irra gaarii keessattuu zamana kana keessa isinii galtee isinii galaamisa ulamaa'ee wagguu dubbatan barii bakka wannaatitti yoo namni zamana kana keessattuu zamana fedhii yoo namni qabaate sunnaa salaatuu irra fuudhatu iyyuu irra caalaa jedhanii. Halkan leelii salaataa buluu qaraatii dhiisiti halkan leelii salaataa buluu irra fuudhatu irra caalaa jedhan nawaafila ibaadaa sunnaa salaatuu irra sunnaa soomuu irra sunnaa sadaqaa kennachuu irra
heerumuu fi fuudhutu irra caalaa jedhan akkasitti wanna jedhan rabbiin dargaggeessa keenya itti fuudhu ta intala heerum barbaaddu rabbiin haa heerumsuusu bultii gaariitti haa ijaaru. آمين جنة أستاذ آمين 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 بارك الله فيك. Kana keessa ammoo warra qaraatii keessaa fa'uu barbaachisa. Warri qaraatii immoo darasaan jechuudha. Darasaani fuudha xiqqishuu achisiisumatu gaariidha tama. An darasaa dhaabe Ustaz. Ati moo maqaan kee beektaami xaalibul ilmi wal maali jedhamsa. Darasaa qulqulluu miti tamaam. Abbo isin qofa targe waan san ko yaada keen jijjiira maali sada biraa fura. Yeroo hunda laaleetiin kolfa beektee. Taalibni wal maalidha kan kee jechuun darasaa walakka asiin akka amma kiristaanii jedhu san sii galtee nama guutuu waan guutuudha. Abbo jigeessa nyaadha. Guutuu yoo ta'u jarri kiristaanaa beektee yeroo lallabdu waaqummaa kana lallabdi. Kan keellee gara maalii sanatti baay'ate jechuufi. Gari lallabamuu qabu gara biraati kan kee. Darasaan hambaanu darasaa rabbiif jecha teesseetiin quraana qaraatu. Tanii olii gadi sochoone ta biyya keessaa sii galtee fuudha xiqqoo siidha haga aqalli ishee jechuun haga waa harkatti galfattu haga waan xiqqoo siidhaa wanda jettu waa fahamtuuf taa'uun barbaachisaadha. Kun ammoo namni ammoo ol cehu barbaade haga gaafa wanda jedhu maaliif jennaan fuudhatti seennaan sii galtee mataan maan sirra jiru kun haga gaafa duraadhaatii miti. Tamaam. Haga gaafa duraadhaatii miti. Xiqqoo siidhaa gadi qannasaa deema. Hin fuutaa. Waggaa tokko boodaan amma jaartii wajjin osoo mataan si dhukkubu waggaa tokko boodaan ilmoon argamti. Ilmoo tana wajjin osoo wii osoo deetu ilmoon lammaffaadhaa dhufti osoo kana wajjin wii osoo jettu ilmoon sadaffaa dhufti xiqqoo si ol jettee nama barumsaa jetta achi boodaan achi bu'ee jetta achi boodaan achi bu'ee jetta. Osoo akkasi jettu qabrii seenta jechuudha. Fuudhatti seennaan mashguul halaas. Tamaam. Namni darsitti jiru ammoo darasaan rabbiidhaa darasaan ilmi irra jiru ammoo inno yoo mashguula sini galtee wal mashguulu laa yashaggal jedhaa warri usuulaadhaa sini galtee namni mashguulli shaagalamuu hin qabu waan biraatiin. Warri shaagalamuu qaba jennu warra akkanatti taa'u kana warra taa'u qabu waan biraadhaa hojii hin qabne jechuudha. Waan biraadhaa hojii hin qabne akkasiidhaa sun ammoo fuudhuun barbaachisaadha. Rabbiin sini haa laaffisu. Isiniin jechuutti hin jedhu darasaan jechuu jira jamaa. Warra shaagalam warra darsii keessatti halkanii guyyaa taa'u saniin jechuu jira. Maaliif jennaan darasummaan isinii galtee cinaa tokkoon asiin qotaa asiin maal jechuun hin danda'amu. Wanni jismii kan kee guutuutti kennuu si barbaachisa. Ufitti kennuu si barbaachisa. Ilmiin ufiit si kennuudha. Saba saniif jecha akka jaraa qofa keessaa baafne malee isin ammoo maal waan bira maal hojjechuu jirtan. Duniyaa dalagachuu ilmaan horachuu kanumaa wanni isin dalagu jirtan dura barumsa dhiiftanii qaraatii dhiiftanii biyyaa yaatan. Khalaas bultii ijaaradha akkuma kennaan jette sanii liqiidhaan osoo hin taane biyya biraadhaa garan agaras ta'anillee osoo hin taane bakkuma jirudha jechuudha. Rabbi isin haa laaffisu. Waan fuudhaa kaamnaan hirribni sirraa badeeme abdii. Abdii jirta? Jira Ustaaz naam. Jira. Diinuu fuudhuu qaba Ustaaz Abdiin Addursu. Ammallee hin guddanne moo abdiiti? Abdiin hin guddanne reefu wareeda baasaa barre. Akkana. Guyyaaruu. Hin bilchaanne xiqqoosi. Wannaan eenyu kana miliyoona zala jiraami kun miliyooni fuuna jalqaba. Kan hin jedhe
kitaaba qaraana si galtee kitaaba tokko kitaaba fiqii tokko jira kitaaba isaa wagguu qaraanu kitaabun nikaahi wagguu gasseennu darzaan guutuun mirqaanaan qaraa namni hundisaa sheekni illee mirqaanaan hiika namni illee sirriitti hubata waan hin beeku warri fiqii kun si galtee dhufee kitaabun nikaahi jedhaniiti keessa seenaniitiin qaraanii waan nikaa waan hundaa wal qabatu kana jechuudha. Erga sani nikaani wagguu dhumatu ammoo xiqqoo si jedhanii xalaaqatti seenan kitaabu xalaaq. Wanni akka kitaabu xalaaq nama dhibu hin jiru. Dhugaadha wallahi. Suuraan xalaaquu akka nama dhibu. Wanni akka mashaakila xalaaqaadhaan jiru. Xalaaqatti wagguu seentee xalaaqa irratti beekaa namni hundi isaa beekaa akka uf jibbee ta'a si galtee. Nama illee dhibdi wal keessa xaxaadha. wal keessa xaxaadha waa hedduullee tafaasila hedduu qaba. Ammallee xiqqoo si jedhanii xalaaqa keessaa banii raja'atti seenan. Raja'atti wagguu seenan hafuuranii kaa'attu jira si galtee deeffachuu jechuudha dubartii deeffachuu eega xalaqan hin booda. Raja'atti wagguu deebi'an hafuurri deebi'an ammallee. Doktora sin dubarsiisan tokko jira. Amma isinii galuu jalqabee jedha. Hafuuranii kaa'attu keessa jira isinii galuu jalqabee jedha. Quraana keessaa suuraa xalaaqaatu nama dhibaa jetti ijoolleen. Suuraan nisaa wal qabatu guutummaan nama dhibu. Suuraan dubartii wal qabatu hundumaan nama dhiba. Suuraan nisaa illeen hatta tafsiira isaa keessa hogguu seentee suuraan xalaaqa hogguu seentee ahkaamni qura'aanaadhaa waa'ee xalaaqaa waa'ee wannaa kana ilaa kana wajji yoo seentee ahkaamni isaadhaa kun sii galtee tafarru'a hedduu qabu wanni dubartii kana. Abboo akkanatti fakkaatu wanni nu dhibuu fi nuti dubartii waan hin taanee fi waan dubartii qorachuu waan jiruuf so dubartii taate laafuuf hin oolu wallahu a'lam. Mashaakila dubartiidhaan nuti waan hin beekneef guddaa isaa sabii nu dhibana fakkaatan hin beeku wallahi. Nama dhiba akka malee mashaakila baay'ata fakkeenyaa fi akka kitaaba. Tafsiira isaa miti lafzi isaa qara'uun nama dhiba. Ani gaafa duraan qara'u san irra dabre beektee gaafa jalqabaadhaa tokko na dhibee wannaa kana askinuhun namin heesu sakantum ka jedhu sanii fuula jalqabaa sana fasee ka'e ustaaza lama nu qaraasisa. Ustaaza lama nu qaraasisa fuula gamanaa kana wagguu ga'e mee anumaaf haa galu gara na ofii dhaba. Ani silaa wanni naaf gala wanni hundi si galtee akka danda'e. Laakiin mee anumaaf haa galu. Akira irratti akka ijoolleen baante amtaa ta'eetumaan bira dabre. Sheeka kaan bira dhaqee ebaluu irratti haffaseera jedhee. Kana bira illee dhaqee kana irratti haffasee jedhee. Erga sani xiqqoo si jedhee ol siiqee ka'eetti itti deebi'eetiin qara'e. Eega quraana xiqqoo si ol siiqeen booda itti deebi'ee ofirraa qara'e. San boodaan akkasitti. Abbo. Namni kaan nan boo'echaa jiran warri kaan. Sun dhuga nama boochisa. Akka malee nama dhiba wannaani. An suuraa nuuri ittiin boo'e. Suuraan nuuri illee nama dhibdee boossaasa. Ani immoo akkam ta'e beektanii quraana tokkii gadi buuseen darasaarra qara'e nu ammas sheeka irratti hin qaraane halqaadhumatti qara'e darasamarra qara'e quraana gadi buusnaan ani kitaaba barachuuf ariifata waan tureef usuula eegalee. Usuula eegalee tawxiida fixee yeroo man arba'ina seenu arba'ina qara'aa ammoo buluuqa faana buusuu jalqaba jedhee buluugallee eegalee aga kana quraana keessa deebiin qaraane. Gaaf tokko utuman quraana ganama subii wahii ka'ee utuun quraana qara'u suuraa nuur kana hin qara'a jedhee achuman oofana jala achi deemuu dide as qabina jala achi deemuu dide bira taa'ee boo'ichatti gad lakkise bakka san booda guyyaa sanirraa kaasee quraana bira taa'e jechuun quraana kitaaba gidduudhaan lash godhee akkasii quraana tolfatutti gad taa'e xiyyaadadha wallahi suuraa nuur irra nan boo'e achuma jala miiluma na jalaa fuudhu dide.
Baga siya nafuudhi. Suuraan nuuri jiraata manni bulleedha. Kan kee ammoo walirra tuultee innaan silii beena fakkaata. Walirra tuule kana qareennan kana qaroon qabadhe akkasitti tun ciccingamoo quraana dhiisee quraana irraa fagaadhe akkasitti godina godha. Walirra tuule innaan godina godhe quraana dhiisnaan. Akkasii bar. Ani gaafa sanii miti ani boo'een beeku guyyaa sammicha amtaattee bira dabre. Sheekota lamaan jidduutti deebi'eetumaan bira dabre sanii xiqqoo si ol siqee ka'ee gaafa xiqqoo si ol siqee fagaadhee ka'eeti itti deebi'ee qara'e. Maal goona reessa eega nama dhibee waan si dhibu dhiisii bira dabre jedhanii miti ree. Akkanuma kanaa miti. Wayin hagaa jirtu? Masha Allah. Jirra alhamdulillah seene. Fayyaa keessanii? Nagaa alhamdulillah. Warra soddaa seensifte abdii? Warra Yesuusi. Warra Yesuusi ustaas asabsiisa rakkoon qabu. Abshira jechuun naannoo ofii kiyyaa fi xiqqoo haasa'uu dadhabe malee rafaan jiru boru jumaata waan ta'eef boqonnaadha ustaas rakkoon hin jiru. Rafaan jiru. Naanilleen waa barreessuudhaaf akkana qabadhee taa'u jira baay'ee isaatiin qabu hayyee mee akkami nagaa jirtaan seene? Naguma fayyaa keessanii? Jirra alhamdulillah. Fayyaa jirtaati? Nagaara xiqqoo sa'aatii deemaa jiranii rifatanatti dhufee isin gurra gidduutti gaaffii tokko isin gaafadhee bahuu laatadhe. Ayyee. Hadiisa keessatti laata an eenyuma kanan jalqabe waa tokko dubbisu. Ayyee. Wantoota gaaffii ta'an immoo dhufee nama garee kana keessatti abdii fa'aa gaafadhaani. Amma immoo isin gaafadhaa jechuudha. Okay. 51 kan jirudha hadiisa. Maal keessa kan jiru? Al-Bukaariidha. Al-Bukaarii 51 googilirraa akkasitiin baasa. 51 34. Maal jedhayyee? Isti al tokko. Ayyee hin seene? Oi. Bilbilu masaala dubbisaa jiran Deebi. Okay, maal jedha? Waanuma yaaduma isaa qofa natti himati rakkoon qabuuti. Kan Nabii Muhammad mucaa waggaa 6 yeroo isheen turte ofitti fudhatanii gaafa waggaa 9 fuudha kan jedhu. Ina yaamaa musliimaa keessatti islaamaa keessatti. Ayyee isa kana dogongora hubatte akkaataan dogongora hubatte hadiisni kan jedhu gaafa ji'a 9dha gaafa ji'a waggaa 6dha nikaa hidhatan nikaa hidhachuu beektee nikaa hidhachuu jechuuni waan kaadhimummaadha akka islaamummaatitti fakkeenyaaf ati sii kenneen qofti hin ga'u warraan seera qaba seerattiin nikaa hidhatantu jira nikaa hidhachuu jechuun kuni akka amantii kiristaanaa keessatti samaanaa waan jedhamu beektaa? Akka samaanaa namni gariin jedhuun san jechuudha. Ortodoksiitu beekanatti fakkaata irra caalatti nikaa jedhi hidhachuu jechuudha. Erga sani ammoo waggaa 9tti fuudhan nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam. Waggaa 9 gaafa siin geessu nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ofitti fudhatanii wajjin jiraatanii haadha manaa isaaniiti jechuudha. Kanarraa maaltu gaaffisitti ta'e duuba? Jechuun daa'ima xiqqoodha waan ta'eef akkamittiin daa'ima jechuun maal jechuudha naaf hin galle. Daa'ima waggaa 6 jechuuni?
لا دائما وقا جان جدو قرآن كي حديثا نكاي دچو جچوني دائما رت لا تو ركون قبسوني اسلام ما كيستي نكايني وان هذا منا قد دچوتي ولين قبتو تمام نكاي جچوني هذا ور هذا فبان ايوه سنو سينجچو جيران دغيفتو تنجرتو مالي نوبچو تنجرتو جچو كيا wannan sinjecha tinjuru bar sanuma sitta sau jira sit hubachu tinjir me sammu kan keda wan sammu kan ke aman sifte dufte suntane wan si debi surati tukrati godi hubad tamam sammu kan keti sanille ti debinati akisi injede nikaha yokan ammo wanna gochu jechuudha ati irratti hidhachuu jechuudha nikaa hidhachuu jechuun maatii gaafattee maatiin sii kennine jechuudha gaafa waggaa jaati sun erga sanii nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam yeroo sanitti hin fuune sababni isaadha yeroo sanitti qoo waan taateef hin geenye waan taateef samboodan gaafa waggaa sagali siin geessu geessee jirti siin gaafa siin geesse nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam maatiin isiidha haadhaaf abbaan isiidha nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam ni heerumsiifne jedhanii heerumsiisanii nabi Muhammad haadha manaa taatee wajjin jiraatte nagoma wajjin jiraatan wajjin turan osoma akkas wajjin jiran osoma jaalalaan jiran duute isaan du'anii samboodaan illee siin duute jechuudha. Jirtaasa? Jira sin dhaggeeffataa jira. Wageessee jira akkasiin jedhe kana dhageesseemi. Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam gaafa waggaa jahaadhaa haadhaaf abbaa isiidha gaafatan achi dura isiin gaafatamtee jirti nama biraattu gaafatee ture Jubeer ibn Mut'im ka jedhamu Mut'im namni jedhamu gaafatee ture mucayyoo tana nuu kennaa jedhee abbaa gaafatee isinii kennine jedhanii san booda namu sababa amantiitiif jecha abbaan gurbaadha didee jechuudha. San booda ammoo Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam abbaa isiidha gaafatan sababni isaan gaafataniif illee sababa himanii jiran sunis osoo isin gaafatin dura yookaan abbaa sanin gaafatin dura Nabi Muhammad alayhi wasallam Jibriil wanna si galtee waan uffata keessatti suuraa isiidhaa fideeti Nabi Muhammad alayhi wasallam tun haadha manaa kan keetii yerootti mul'ise yeroo lama jechuudha jennaan Nabi Muhammad alayhi salatu wasallam yookaa rabbiin jedhu taate inuma ta'a jedhanii callisan yeroo sanitti jechuudha. Kun maal akeeka Jibriil alayhi salaam Nabi Muhammad alayhi salatu wasallam akka intala san fuudhaan itti akeekee jira. Yeroo lamatti fidee jedhan yeroo lamatti fidee huccuu keessatti qabatee fidee erga sanii ammoo kuni manaama keessa jechuudha riba keessan beektaami kun haadha manaa kan keetii jedheen yeroo lama Nabi Muhammad ima dubbatan san booda namu Nabi Muhammad yoo rabbiin fedhee intaa jedhan kunillee hadiisuma keessa jira sii baasuu danda'a san booda namu Nabi Muhammad alayhi wasallam kuni akeekii ta'uu nabiyyoonni beektee hirribni isaan wanni hirriba keessa isaan argan dhugaa malee waan biraadhaan ta'u. Akkana jechuun Jibriil akka Nabi Muhammad mucayyoo tana fuudhaan itti akeeku jira jechuudha. Nabi Muhammad dhaqanii abbaa gaafatanii abbaa oguu gaafatanii isinii kennine jedheeni san booda Nabi Muhammad ni dhiisanii isii achumatti. Isii dhiisanii tumaan haga isin geessu jedhanii dhiisan. San boodaan erga godaananii Madiinatti galaniin booda haadhaaf abbaan isiidha Abii Bakri jedhama. Abbaan isiidha Abii Bakri jedhama. Haadha isii wajjiinuu walii galanii Nabi Muhammadiif kennanii jechuudha. Geessee jirti jedhanii kennan intalli. Si galtee? Maali jennaan? Akka naannoo sanaatti sin dhage. Amma namni biraan illee gaafatanii ture mucayyoo nikaadhaaf jettanii. Akka naannoo sanaatti umurii gara kanarratti beekamaadha wanti kun. Beekamaadha. Yeroo sanitti fakkeenyaaf amma namoota muraasii fuudhuu danda'a. Akka aadaa yeroo sanitti Madiinaa bakka san jiraatanitti fakkeenyaaf Huyayy ibn Akhtab kan jedhamu Huyayyi namni jedhamu nama Yahudaadha ture. Amantiin isaa Yahudaadha garuu mucayyoo isaadha Safiyyata jedhamtu waggaa 10 heerumsiisee ture. Si galtee? Waggaa 10 heerumsiisee ture. Sammallee kaduuba baay'inni isaaniidha baay'inni warra yeroo san fuudhuudha ijoollee jechuun ijoollee shamaraadha waggaa 9 waggaa 10 waggaa 11 jidduma kanatti fuudhanii jechuudha. Sababni isaa hatta Aishaan mataan isiidha intalli heerumte sun iyyuu maal jette? Intalli waggaa 9 gaafa geesse intala guddoodha jette heeruma geessee jirti jettee murteessite isiinu maalirra dhaabbatteeti waan yeroo san jiru si galtee waan yeroo san jiru irra dhaabbatteeti sababni isaa nuti ati amma wanni siin jedhu hin seene nuti arra dhaabbanne asirra dhaabbanne arra kana irra dhaabbanneeti waan zamana duraaniidha sirriitti wanna jechuu hin dandeenyu madaaluu hin dandeenyu beeki sababni isaa maaliin fakkeenyaaf amma ana yoo fudhattee ani arra kana yoo fudhatte nuti amma ijoollee waggaa 18 olitti fuuna zamana kana keessa baay'inni jechuudha. Garuu waggaa 100 duuba deebime akaakayyuu keenya
Abboota keenya mee of duuba deebinee ilaallu. Waggaa meeqa fuudhan? Waggaa 13 waggaa 14 fuudhan. Waggaa 16 gaditti fuudhan. Waggaa 16 amma akaakayyoota bira dhayite akaakayyoonni irra hedduun isaaniidha. Akaakayyoonni keenya waggaa 13 waggaa 14 waggaa 16 naannoo kanatti fuudhan jechuudha. Yoo of duuba deebinee abaabayyuu bira dhayne hoo beeka gaduma siiqaatiin deema. Gaduma siiqaatiin deema. Wanni ilaalamu nuti umriidhaan murteessuudhaa miti. Umriidhaan osoo hin taane gahumsa intalaatiin. Islaamummaa keessatti yoo intalli waggaa 20 taatee hin gahin yookaan ammoo wajjin ciisuudhaaf hin danda'amne taate abbaa warraa wajjin jiraachuu hin dandeenye taate dhoowwamaadha Islaamummaa keessatti umriidhaan. Umriidhaan hin murteeffamu Islaamummaa keessatti qaama isiitti murteessa. Abbaa warraa wajjin jiraachuu dandeessi waggaa 9 illee geenyaan rakkoo miti. Abbaa warraa wajjin ciisuu hin dandeessu waggaa 20 illee haa taatu dhoowwamaadha. Dhoowwamaadha Islaamummaa keessatti. Abbaa warraa wajjin ciisuu yoo dandeesse waggaa 9 illee hin danda'ama rakkoo miti. Waggaa 20 taate yoo abbaa warraa wajjin ciisuu hin dandeenye yoo rakkoon ka irra ga'u taate ammoo hin eeyyamamu. Hin eeyyamamu guutumatti jechuudha. Siigaltee akkasiidha. Dubartiin alaa kulli haali wanni siin jechuu barbaade nuti Islaamummaa keessatti umriidhaan miti. Umriin amma addunyaa keessatti waliigalamaadha miti. Ammuma kanayyuu jechuudha. Biyyoota gariitti akka waggaa 16, biyyoota garii waggaa 13, biyyoota garii waggaa 14, biyyoota garii waggaa 18. Amma fakkeenyaaf Suudii keessatti waggaa 18. Biyyoota dhihaa keessatti ammoo naannoo biyyoota garii waggaa 16 jira, waggaa 14 jira. Siigaltee akka biyyi addunyaa irra jirtu amma sa'aatii kanatti umrii fuudhaa keessatti, umrii heerumaa keessatti waliigalteedhaan qabu. Sababni isaa maaliin akka naannootiin wal dhaba jechuudha. Akka naannootiin wal dhaba siin jechuudhaaf. Waliigalatti nuti wanni ilaallu Islaamummaa keessatti isii irra dararaan yookaan rakkoon gahuu dhabuudha malee umriidhaan miti. Intalli ammoo geessee jirti. Intalli tuni geessee jirti tani Muhammad fuudhan. Isiin wagguu dubbattu. Hojjaan isiidha jechuudha yookaan dhaabbiin isiidha. Nabi Muhammad dhaabbatanii jetti. Anilleen duubaan dhaabbadheetti areeda kiyya. Lafee areeda kanan beektaami. Eekuu Nabi Muhammad irra kaa'eetiin achi ilaalaa jetti. Mee sirriitiin tallifaadha. Nabi Muhammad dhaabbatanii anilleen duubaan dhaabbadhee areeda kiyya ceekuu Nabi Muhammad irra kaa'eetiin achi ilaalaa jetti fuuldura. Isa kana sii baasuu danda'a. Nabi bira jira tamaam. Yoo na baasee sitti mul'isa immoo kana. Tamaam. Ani wanni siin jechuu barbaade walii galatti akkuma sirriitti sii galuudhaaf. Achi ilaalu hojjaan isiidha yoo fudhatte intala xiqqoodhaa miti. Akkam kiristaanonni gariin suuraa kaasan olii gad deeman sirrii miti inni kun. Bukaarii keessa kan jiru hadiisa Bukaarii isiin ofii isiitii himtu. Nabi Muhammad dhaabbatanii jetti. Anilleen duubaan dhaabbadhee areeda kiyya kana fuudhee ceekuu Nabi Muhammad irra kaa'eeti achi fuuldura ilaalaa jetti. Warri Habashaa tokko dhufaniiti taphachaa turan jetti achitti. Nabi Muhammad alayhi salaam kootuuti ilaalii jedhanii. Dhugaadha umrii isii xiqqoodha laakiin qaamaan geessuudha waan taateef. Kootuu ilaalu wagguu jedhaniin Nabi Muhammad dhaabbatanii anammoo duubaan dhufee areeda kiyya wanna irra kaanii jechuudha. Areeda kiyya ceekuu Nabi Muhammad irra kaa'eetiin fuulduratti achi ilaalee jetti. Achi ilaaleetiin daawwachaa ture jetti. Leexiin talika Nabi Muhammad nama dheeraadha. Nama dheeraa loxooxaallee miti garuu nama dheeraadha. Jiddu galeessa jechuudha. Dheeraa nama ol bahaallee miti gabaabaallee miti. Akkana jechuun kan intalli guddoodha. Akkuma siin jechaa jiru kan intalli guddoodha. Ofiisiitti dubbatti kana. Umriidhaan ilaalamu siin jechuumaaf walii galatti. Ayyee. Ceekuu jechuun siin wallaaltee gurmuullee jedhama. Gateetti jechuudha. Gateettiimni? Gateetti illee jedhama. Gateetti kanarra jechuudha. Ceekuullee jennaan nuti gateetti illee jennaani gurmuullee jedhama. Hundi isaatu hin jedhama. Achirra areeda kiyya kaa'eetiin achi daawwadhaa jette. Hagam akka geessu laali kaatii. Akkasitti jira siin jechuudhaaf. Malee Islaamummaa keessatti intala daa'ima xiqqoo amma waggaa 9 biyya keenya kana fuudhee namni wanna jedha jechuun dhoowwamaadha inni kun. Waggaa 20 yoo taate yoo abbaa warraa wajji ciisuu hin dandeenye dhoowwamaadha Islaamummaa keessatti. Waggaa 20 taate abbaa warraa wajjin ciisuu yoo hin dandeenye yookaan ammoo kan miidhamtu taate dhoowwamaadha. Qaamni siirra dararaa gaataanaan rakkoon gaataanaan dhoowwamaadha siin jechuudhaaf. Akkasii hin seene. Ayyee sin hubadhe. Gaaffii biraa qabda. Gaaffii biraan qabu kanuma gaaffii natti ture. Okay, gaaffii biraan qabdu gaaffii jajjaba wayii. Gaaffii reefuun dubbisaa jira waan ta'eef ammoo yeroo keessa gaaffii natti ta'u dhufeen sin gaafadha. Okay, dubbi isiitii gaafadhu waan barbaadde. Islaamummaa irraa waan barbaadde waan sitti dhufe gaafadhu rakkoo miti. Ija hubannaatiin gaafannaan
yeroo kamittuu anilleen si deebisuuf qophaa'aadha yeroo jirutti jechuudha. Yeroo hin jirrellee kun namoonni garaagaraa jiranii yeroo kamittuu wanna jechuu dandeessa siin jechuu barbaadeeti. Ayyee galatooma. Waan si dhibee kootuuti gaafadhu rakkoon qabu islaamummaa irraa waan hadiisa wal qabatee quraanaa wal qabatee waan nu bira jiru sitti himnaa haqiiqaa jirtu dhugaa jirtu akka kana akkatti ibsameetiin jiru nuti akkaataa hadiisaa fi quraan itti ilaallu jira asii galtee nuti hadiisa illee wagguu hiiknu quraan illee wagguu hiiknu walitti qabna tokkicha bicha qabanneetiin deemna osoo hin taane gamana illee kan jiru ka gamana illee jiru ka gamana himan bakka takkatti walitti qabna waan wal qabatu guutuu isaatu. Eegaseen akkasitti nama hubachiisuu yaallaa jechuu kooti rabbiin keessi haadhaaf izuu galatoomeetti illee ulfaadhu tama. Ayyee asheera halkan gaarii. Ayyee tole wanni takka baga na yaadachiisa warra koomentii tu na yaadachiise jalaanii inseene waan takka sitti himuu barbaada sunis Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam yeroo garii ijoolleen akkuma siin jedhe kana akeekii Jibriiliin siin jedhe Nabi Muhammadin akka waan fedhiidhaaf jecha yookaan dubartii kana waan fedhaniif jecha fuudhanii wayitti fakkaata hedduu isaaniidha. Akkasii miti. Osoo fedha taate gaafa dargaggeessaa Nabi Muhammad waggaa 25tti ta'aniiti intala waggaa 40dhaa fuudhan. Garuu kiristaanii kanan dubbatu waan hin beeku ani. Maaliif akka kana dubbanne hin beeku. Waggaa meeqan caalti? Waggaa 15 caalti. Tole waggaa 15 irratti illee foonis irratti. Kophaa isiidha wajjin jiraatan waggaa eega ergamaniyyuu waggaa wayita ergamanii wajjin wal qabatee gara waggaa 20 jala dhiyaatu wajjin jiraatan 20 wayii wajjin jiraatan Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Sigaltee 20 wayii wajjin jiraatan. Intala waggaa 15 isaan caaltu jechuudha. Osoo silaa fedhiidhaaf taateeti silaa saatiin namni fedhiidhaaf jecha olii gad rarra'u saatii dargaggummaati. Nabi Muhammad ammoo waggaa 25 gaafa jiran intala takka qofa fuudhanii sunis ta'a umriidhaa waggaa 15 isaan caaltu jechuudha. Eegasanii ammoo Nabi Muhammad isiin duutee jennaan san boodaan Aishaa amma mucayyoo amma siin jedhe tana akeekii Jibriiliin wanna jedhan. Maaliif rabbiin waan kana filee waati jette nu biratti muslimtoota biratti waan guddaatu jira. Sunis maalidha jennaan osoo mucayyoon tun mucayyoo amma siin jette ati gaafate tan osoo rabbiin Nabi Muhammadin akka amma siin jedhe kana Jibriil alayhi salaam itti mul'isee Nabi Muhammad fuudhuu baatanis la wanni mana keessatti hojjetamu guutuun silaa nu jalaa dhokata ture. Irra caalaan waan mana keessatti Nabi Muhammad hojjetanii nuti beektee Nabi Muhammad mana keessatti wanni isaan hojjetaniif wanni alatti hojjetan guutuun fakkeenya keenya nuti. Wanni mana keessatti hojjetan Nabi Muhammad akkaataa itti dhiqatan, akkaataa itti nyaatan, akkaataa itti dhugan, wagguu mana seenan maal akka hojjetan kana namni himuu danda'u eenyudha? Dubartoota isaanii malee kan biraa jira? Hin jiru. Dubartoota malee hin jiru kan biraadha. Kana ammoo isitu irra hime. Intala tanatu nuuf hime. Ummul mu'miniin Aisha radiyallahu ta'ala anha isitu nuuf hime. Tokkoon addaan baaftee wayita mana seenan maaliin akka jalqaban. Fakkeenyaaf amma waan ta'u san keessa tokko yoo siime Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam wagguu mana seenan jalqaba yeroo mana seenan isaan siwaaka yookaan ammoo ilkaan ofii dharrigachuudhaan jalqabanii jedhan. Jettee kanuu hime isiidha. Amma nuti muslimtoonni waan kana muslimtoonni hedduun isaaniitti dalagan. Wagguu mana seenan Nabi Muhammad yeroo hundumaa ilkaan rigatanii maleen seenanii jedhan. Dabalataan ammas ammoo Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam hafuura fokkataa mana keessatti abadan hin jaalatanii jedhan. Dabalataan Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam nyaata tokko yoo jaalate ni nyaata yoo jibbe ammoo yoo das hin jedhin ammoo abadan nyaata kana maa akkana goote maa akkas goote hin jedhanii jetti. Ishitu nu hima kana hunda isaatu. Dhiqannaa qaamaa keessatti wagguu Nabi Muhammad dhiqatan akkamitti dhiqatan ka jedhu qaama ofiidhaa akkamitti qulqulleeffatan ka jedhu kana hunda isaadhaa Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam akkaataatti qulqulleeffatan kana hunda isaadhaa nuuf himti jechuudha. Siigaltee wagguu fincaan fakkeenyaaf amma sagaraa haa ta'u mana fincaaniidha jechuudha. Fanni fincaanii akkataatti fayyadaman akkataatti qulqulleeffatan harka isaanii akkamitti akka qulqulleeffatan kana hunda isaa osoo saayinsiin nu barsiisin dura islaamummaa keessatti haadha manaa isaanii tanatu nu hime baay'inni isaadha jechuun waan manaa wal qabatu haadha warraa wajjin akkatti jiraatan akkamitti akka kabajan akkamitti akka bashannansiisan haadha manaa akkamitti Nabi Muhammad wajjin haasawan akkam godhan waan jedhu kana guutuu isaadha. Nabi Muhammad seenaa Nabi Muhammad yoo dubbiste kan hunda argachuu dandeessa. Fakkeenya googilee yoo dhaqee gaafadhu yookaan ammoo zamana kana laafee jira amma waan ilaaluu dandeessa.
eenyu kana ChatGPT Gemini injira baay'ee jira amma gaafachuu dandeessame. Nabi Muhammad mana keessatti seenaan isaaniidha maalidha jedhite gaafadhu. Siif hima bareechetiin siif hadiisa tokko tokkoon siif fide. Yoo ammoo inni Ingiliffa yoo beekte gaafadhu meerra seeniiti. ChatGPT dha. Seenaa Nabi Muhammad mana keessatti waan hojjetan mee wantoota gaggaarii Nabi Muhammad hojjetee fidii jedhin. Yoo inni siif fide ragaa wajjin naa fidii jedhin. Ragaallee siif fida. Hadiisa akkana irratti hadiisa akkana irratti hadiisa akkana irratti hadiisa akkana irratti jedhee siif fida guutumatti jechuudha. Akkasitti bifa saniin karaa qallaaliidhaan hubachuu dandeessaa siin jechuu barbaadeeti akkasi. Tole ishii galatooma. Hayyee ulfaadhatillee. Hayyee. Eenyu jira kan bira? Kan biraan jirtan ijoo namni wanna jettan. Nagaan siniif haa ta'u ustaaz. Nagaan siifillee haa ta'u akkamii darsu marsi? Darsu marsi miti maqaan kiyya. Eenyudha ree? Ani fi Awwii. Hayyee tole akkamii gaafii qabdamoo? Ayyee jirta yoo jiraatte dubbadhu mucaa. Hin jirtu sagaleen kiyyatu hin jirre moo isitu hin jirre ijoo? Keessan jira ustaaz keessan jira. Isheetuun dubbanne mee? Maal taatee mucaan onneetu dhaabate moo maaliif hin dubbanne mucaa? Onneen kan namichichaati malee kan sii jira. Warri seentanitti fufaan taa'ee naaf obboleen. Maqaan isaanii maa inni abdii kun amma 10 jedhamoo iyyuu jedhamoo maa inni amma maa maquma seeraan barreeffattanii sinan namaa galu. Oromoo maqaan isaa Caalaa Caaltuu Boonaa waan akkana ammoo gaafattanii. Hai. Dubbifamoo sister. Dubbifamoo? Gaaffii kee. Itti fufee hin dubbifamne kanaaf. Maalish. Thank you Jesus jira. Thank you. Hin dubbifamne kanaaf. Maalish. Ammoo. Hayyee itti fufi gaaffii kee ustaan si dhaggeeffataa jiru. Hayyee obboleessa itti fufi. Ana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana jedhasa. Itti fufii koobazii. Ana amma shaadaa qabachuun barbaada malee waa biraa gaaffii minaamin hin barbaadu. Yesuus waaqa miteedhi kamal karaa gabaabaa. Rakkoon qabu gaaffiin keessan garuu maal ture? Shaadaa qabachuu barbaadan jenneem. Eeyyee jedheera. Yesuus waaqa miteedhi kaa. Nan jedham gaaffii jettanii mama. Gaaffii maal? Yesuus waaqa miti jedhi shaadaa qabadhu siin jechuu jira. Naa ibsaas hin rakkina qabu inni shaadaadhumaa fan dhufe shaadaa qabachuun nan danda'a garuu qubna garumaa yoo na taasiftan yoo gaaffii maaltu ture hin jedhe malee. Allahu akbar. Gaaffiin hayyee ati maalidha maal hordofta amantii kan hin qabda? Ani amantaa kiristaanaa hordofa. Amantaa kiristaanaa keessaa isa kam?
amantaa kiristaanaa keessa pheenxee. Pheenxeen maalidha? Beeku ani. Pheenxee moo Maal kolfitare ani hin beekuuf si gaafadheeti. Pheenxeen amantaadha moo ani hin beeku bar dhugumaaf hin beekuuf si gaafadheen. dhugumaaf hin beektan otoo hin taane haaluma falmichaa akkasiidha natti fakkaata. Lakki ani hin beekuuf si gaafadheen amantii pheenxee jedhamu ani hin beeku takka gaafa mana pheenxee keessa irrattan immoo musliima maal jechuun islaama jechuun maal jechuu musliima jechuun maal jechuu amma kanarra yaada tokko walitti dhufuun moo yaani karaa nagaarumaan dhufe. Ayya deebisuun barbaadu jechuudha. Alaas ayya galatoomi tole. Ayya galatoomi. Okey akkasidha. Akkam beekutti pheenxee yookiin kiristaana jechuun duuka buutuu Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoos duuka warra adeema. Mee waa isinitti agarsiisa qoy ijoollee kiristaanaatiif yoo fayyadee fi waa isin agarsiisa yeroo takkanaaf obsi. Mee yoo xiqqaate ijoolleen kiristaanaa ChatGPT afaan Oromootiin dubbachuu afaan Oromootiin yoo barreessuu dandeessan jechuudha. Mee fakkeenyaaf kun amma ChatGPTdha. Afaan Oromootiin irratti barreessina. Mee jedhaan amaloota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mee amaloota Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam naaf himi jedhaan. Argu jirtanii isin dubbataasa mee amaloota Nabi Muhammad naaf himi. Kun amma awwal tochirra barreessettaniitiin irraan baqatina yaajoo. Mee karaa gabaabaa isin teknooloojii barattaniitiin ittiin hubachuu dandeessan jechuufi. Egaa sani ammoo amaloota Nabi Muhammad mee naaf himi yoo jedheen fakkeenya asirra gattuqa. Eeywa. Awwaltu barreessa akkan jenne kun akkana isinii barreesse isiniif karaa gabaabaa. Isinii galtee ele kunoo mee haa fixume isinii dubbisa. Eeywa.